gootee beektaa? Mm. Firmoorraati jettaa? Mm. Maaf kaaftee suuraa maaf firaabeetii gootee profaayilii maa gurraacheffattee jennaan sirri kiyya fira keetii minaan jennaan achi biratti diqqootti bu'ee beektaa? Mm. Mana ispoortii dhaqee yoo an deebi'u hin jirtu manaa baatee lixxeerti. Gabaa deemtee shunkurtii timaatimii bituuf. Wallahi qallataa hin jiru waan dhufee rabbi qabeekumaa supparmaarkettiin safara jala gabbaatee bittee deebi'uu dandeetti. Gabaa biyyaa wayii ta'e kun safara mala jira supparmaarkettiin amma galgala afaan baafattee iyyuu bakka isan beeku iyyuu nan beeku anillee isan beeku jettee dubbatti gaazexii irratti baadiyyoo fagalchite Mm. waan akkasiiti jechuu barbaadeeti. Maali rakkoon isii ati maal hubatta qofa abbaan manaa irraa? Lakkeen akkuma nama aareetitti bakka xiqqooma dhabanaase beektaa guddaallee hin dhoofne. Haya. Bakka yoo deebi'u sa'aatii tokko ture turtii sa'a tokko booda ispoortii ture yoo deebi'u ulaayyuu hin cufne dhiifteetuma biraa deemte. Hayyee. Anuka gaafa sanitti midhaan bishaan jedheen beeku kunoo kaajaan na baate walla. Atiin tumtee? Mm. Hello. Oye. Hayyee maal godhuu qabna jettaati amma? Amma wanni jiru yoo anillee balleesse yoo ishiin illee balleesse anumaan balleessin akka haadha manaa xiyyaatti tumadhee loladheeni kun waan hunda kana hunda isii fageessee gastii banattee nama 1,500 irratti inni nan beeku ani san beekullee waan jettullee waan geessuu miti. Namni haadha manaa fi madola taani himatu mata waan tumelle akka isii miidhee miti waan jiru hundumayyuu yaa nambara isii ergaa akka nama tokkootitti dubbisi yoo ammoo deebi'uu wajjin qabna namoonni itti dhiyaatan namoonni baay'een gara isii waan biraa haasa'anii yoo ammoo fedha kiyya hin qabne ta'e haadha takka jala sagadii bochan qabu. Ati yoo ta'e engadde jaasaa fiddee harka arraabdu.
ah Achuma dura jirti moo eeguma isiin baatee qobbooste? turatettu yeroo masiin jirtu iyyuu nuuf jate manumaan ollaa galte kireeffatte Jechuun isiin ollaa yoo galte maal gooture eega isiin si bira baate? erga isiin na biraa baate shaayoo naaf fiddee dhufte Ati shaayii danfifachuu hin dandeettu. Taata shaayii sii danfiftullee kophaa qabdaa, waxii hojjettullee kophaa qabdaa, buddeena buuftullee kophaa qabdaa jechuudha. wallahi siistu akkas osoo hin taane yeroo masiin hidhu bakka hin jiraame nyaata maama goote isiin illee natti isin dhufti isiin jirti jetteetuma Isi bira baatee miti. Jaartiin tanteetiin wal dhabdan isi bira baatee mi? waan isiin jirtu feetee shaayii qabattee dhufte bonnoo irratti Shaayii qabattee dhufte maal sirra godha maal godhu si hoositi maal godhu hoositaati. nakkin hoosine bar Maal godha taree? wallahi hin hoosine Maa viidiyoo argee barame waan jechuun sibiira illee jiru saasanitti viidiyoo waraabamee olii gad deemu argean. hin jiraan bakka na bira dhufte laayivii jirta jettee harkaan na qabde harkaan yeroo harkaan na isiin na qabdu san waraabanii beekta maal godhata laayivii la jirta Ati jettee shaayii hojjechuun kun baate moo biyya maaliif baates? hojjechuun bahe Taada egaa hojjechuun baate maaf hin hojjetin hojii? Tafuuteen adda baatanii haa walittuu deebitanii waliinuu deemtanii isiinuu ergasiin adda baate guyyaa lama oollee akkasii kabiraa qarqarsuuf kabiraa koroo maaltu gahe hoo? Ammoo deebitee miidiyaa irra fiduu maaltu geesse? Sijjamir kookiyyuu miidiyaa irra fiduun kan keessa ru'e miti. Anta akkasii bilbilee amma waa'ee isii irratti dubbadhee beekaa obboleettii teeti garuu guyyaa takka kilmaata akkasii dubbadhee beekaa hin beeku. Bakka isaan lamaantu wal jaalate amma yoo meebi ol baheeti waa'ee kanarraallee kana jedhe isiin sunis yookaan waan itti hinaafee jedhee itti fakkaachuu danda'a. Obboleettiin natti hinaafteerti naan jechuu dandeetti. Atillee yookaan maaltu si galche naan jechuu dandeessa. Gatii kana ta'eef ka jedhuun bakka wanni abbaan jaalate irra jijiin dalluudha jedheeti simila jedhis. Bultiin miidiyaa irratti olii gati oofan olii gati wanni goggodhanii jedhan kuni fiixallee hin baatu aguma fedhallee turtu fiixallee hin baatu wanni miidiyaa dhufanii koomentii dubbisaa maal jedhaa bakka addas naan jenne fuute miidiyaaf hin fuune koomentiidhaaf hin fuune kan jirtan biyya dalaggaati hatis biyya dalaggaa jirta isinis biyya dalaggaa jirti dalagachuudha hojjetachuudha ifaa jechuudha si galee isinis si karaa kan keetiin nama ta'uudha. Maatiin isii sun haa baddu isiin gurbaa akkasii tokko heerumtee akkana taatee mataa nu nyaattee jechuu irraa gurbaa akkasii sanitti heerumtee intala jabduu taate gurbaa akkasii sanitti heerumtee warra akkasii sanitti erga heerumtee gad dhaabatte mana akkasii san erga seentee gad dhaabatte yoo jiran irra siifis maqaa qaba malee miidiyaa irra fidee sukkuume miidiyaa irra fidee waliin akkas ta'e miidiyaa irra fidee waliin caffare miidiyaa irra fidee waliin wanna jedhee ehee turgume lam bultiidha kan keetiifis jireenya keetiifis fuucharii keessaniifis gaarii miti numan cadhise waan si dubbadhe tokko hin qabu kilmaata akkasitti hin dubbanne galee bakka numan cadhise. Tokkoffaa maqaa maatii kan keetii maqaa maatii guddaa maqaa guddaa kana qabda. Siigalee namni tokko yooma maatii ofiitiif illee hin jiraanne dantaa maatii illee hin qabaanne ilmi keessan tokko akkasii jecha jedhu maqaa kiyyaan abbaan kiyya magaalaa keessa bahee galuu hin dhabini. Ardaan kiyya waanaa godhu dhabeeyyuu maqaa kiyyaan bahee galuu hin dhabin waan jedhu wayii sammuu keessa fudhachuun laasin dirqama taati. Wanni sun illee baay'ee hin jiru. Ammallee sitillee dubbachuullee barbaanne jireenya keetii atuu nama beeku nama anaayyuu gorsu gatii kana ta'eef nama mataa lafa kaa'ee cadhisee siidhaanis waa jechuun barbaanne asirra wal beenna malee kookii wanni yibbeennu hin jiru. Amma badde miidiyaa irra badde kadheen gadda miidiyaa irra walit dhaadattanii asiinillee achiifuu jettaa asillee asiifuu jettaa. Maal inni ani yoo nama tumaniyyuu jaarsa nama bira nama tumuun fedhu. Jaarsa gizee nama argee mana keessan namatti uttaalu. Wallaahi billaa dhiifama naa godhe akka dayyuusaatitti ilaala. Sodaataa dayyuusa wayii jechuudha. Ka dubartiin gizee namni bira hin jirre tumtu wayii. Luka afaan keettuu hin jiraa miti. Gizee namni bira hin jirre waan isiin tumtuuf gizee nama argee hin jirre namni addaan qabaa san keessa yoo takkallee rabbi naa hiree dha'e. San keessa yoo rabbi takkumallee naa hiree qush godhe jechaaf itti uttaala. Maaliif booda ni tumti kaa gizee kophatti itti ka'e ni tumti danda'ee wanna hin jedhu waan ta'eef gizee nama jalatti daggafatee uttaala jechuudha. Akkasitti ilaalan jaartii nama biraatti wanna jedhu jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuuf nan gammachiifne deemtee miti meebi aarii keessa jirti miira keessa jirti miira dabbaramaa keessa jirti
booda deebitee laaluu dandeessi dubartiidha ni aarti sa'a sanitti daqiiqaa muraasa sanitti aartee yookaan onna jajjattee sirreeffachuu dandeetti waan taate san hamma wayii tottolfachuu dandeetti wanna jechuu dandeetti sii galee saniifuu jecha hoo maal godhuu qabda re'aatiin bakka laaluu qabda malee warri ebeeruun na jala deemtee naaf gammadna gadtunnaa dhufuudhaaf maa eessaa dhufte sun shunkurtiidha timaatimiidha eessaa dhufti hoo maal inni bishaan wannooti boombaati eessaa dhufti bakka kamii dhufte saa sanitti tuun mana gabbaanaan tun olla seentummaan ni ati kontiroobaandiidha ilma namaati miti ati bakki isiin dhuftu hoo eessa isiin hoo eenyu zari'aa akkam adda isiin kaleessa si bira baatee odoo booyaa jirtu osoo profaayilii isii gurraacheffattee waan feetee yoo hataate onnedhaa jirtu tun taadha dhuftee harka sirra taattee miidiyaa irratti dhufteetiin na baganaa gammaddanii maal sii gammadan hoo eenyu sii gammada hoo kamtu sii gammade ka sii gammade kamenni maal sii gammadan ammas yoo hajaa kiyyan qabne dhiirri akkasiin jettu hajaa feetu hajaa kee qabaattu feetu hajaa kan kee qabaachuu habaattu an addaata feestuu feessiin jedhaa jedhu fedhu hajaa kee qabaattu fedhu hajaa kan kee lafarratti sirreeffadhu lafarra jiraadhu jaartii teetii wajjin yoo hajaa walii qabaattan yoo hin qabaanne ammoo dhiisii Muhammad bayaan nutti hin ta'ini galee miidiyaa irratti isin achi maal baay'ee jaarsaa jaartiin qoosaa keessa jechuma tokko jazbaa konkaa waliin jedhanii booda nama biratti konkaa ittiin jaartiin tantee tanadhaati kophatti obbiratti konkitti jettuun isin lettish konkaa isin jettu booda immoo gabaa keessa dhaabattee konkaa isin jetti baratte jechuudha yaa'u intin ellem chiggir ellem jettee ilaalti waan ta'eef booda lallabdee konkaa koo isin jetti jechuudha eegalee. Kanaafuu jaartiidhaa fi farda sangaa abbatu qoraafata jedhan sanii durallee isintu wal argatee wal fuudhe ammallee isintu wal argateetii waliin jira isintu wal beekaa isintu wal quba qabaa dhiifamallee naa godhi isinillee mee biyya kana jiraachuu dandeetti ani akka obboleetti takkaatitti akka obboleessa kiyyaatitti akka namni waasiin jedhullee barbaadu akka namni waasii dubbatullee barbaadu gaafuma duraan asirra ol dhuftuyyuu an akka asirratti ol dhuftee nama wal bartu ummata miidiyaa kana wal bartu hin barbaadu an fooloo miliyoona takka kana horadhe ibidda hedduu horadhe taa ibidda hedduutu natti jira kana jaalatu bichaan fooloo nan goone kana jibbuu hedduu fooloo na godhe ka osoo an hin duune duute dheena irratti maxxansaa jiru hedduutu jira du'a kiyya ka eegaaru salphinna kan koo ka eegaa jiru ka isiin maal taatee Daani kanarraa salphattee galtii jedhee na eegaa jiru hedduutu jira. Akkami kuftee maal taatee galtii kan jedhu hedduutu jira. Amma sa'aatii kana yookaan misaa nyaadhee garaa qaba yookaan qabu iraatiin gahee inka kufaatii kiyya eegaa jiru hedduutu jiru. San hunda dabarfadheen tiin taa'anin gada haxaayadhee jechuudha. Gatii kana ta'eef akka obboleessa kiyyaa tokkotti warri keessaan gorsi illee jettan anasumatti ittiin himaa obboleettiin akkas hin jenneen boroo akka jettan nan beeka waan ta'eef jechuudha. Akka waan badaa dalagee waan badaadhaan nama biratti illifama sun barbaadan. Ana sirraayyuu waa hedduu jedhee waan barbaadee nama arrabsaami. Gin wallaahi billaahi obboleessi kiyya jazbaa jedhee akka nama arrabsuun fedhu. Gizeenni waa arrabsu koomentiidhaan waa deebisu. Nan rifadha. Bakka ilmaan isaa akkasuma akka jedhan hin barbaadu. Intala maraattuu isaanis ayyoonaan jedhan nan fedha. Garuu ilmaan isaa jedhanii abbaan kenna. Singalee kan guyyaa takka yookaan ol jedhee iyyuu keessa nama hin laalle maqaa kenna magaalaa keessa bahee akka galuu dhaba. Nama guyyaa takka ana abbaa kiyya poostatu ana obboleeyyan qaba dorgitan jirtanii hin argin. Maaliif jennaani akka nama hateetittiin dhokadha maqaa warra kennaa. Bakka miidiyaa irra jira waan guyyaa takka waan sirrii godhaa guyyaa takka waan badaa godhaa waan namni narrifatu hedduun dalagaa ganda san jedhee himachuun fedhu. Ganda san jedhee himachuun fedhu. Abbaa wallaahi abbaatti saalfatan hin qabu alhamdulillah. Warri beeku ni beeka zarii itti saalfatan hin qabu. Osoo isinitti himeeti meebi irra caalaan keessan ijoolleen gara shaashamannee kofalee minaamina dodolaa daabbaa kun ni beektan ta'a. Odoo isinitti hime gini himachuun fedhu bakka. Quba nan qaban quba isaan hin qabu jireenya mataa kiyyaan jiraadha. Dhabullee mana kiyya keessatti
beelahee gaafa beelahee barri hin banadhu gaafa aarii wayii qabu miira wayii qabu laayibiin dhufuun gaafa aarii wayii qabu miira wayii qabu sammuun kiyya hatamaa laayibiin dhufu fuula kiyya akka namni waan badaan arguu hin barbaadu waan ta'eef akkuma san maqaa kiyyallee namni akka waan badaan kaasu hin barbaadu waan ta'eef kanaaf an akka obboleessa kiyya takkatti wanni siin jedhu sirriirra hin jirtu. Sirriirra miidiyaa akka barbaaddeef fayyadama akka barbaaddetti onna jedhe. Gina ammoo sirriirra hin jirtu. Jaartiin mi'a manaati. Mi'a manaa abbatu tolfata. Meeshaa manaati. Meeshaa manaa abbatu tolfata. Waan barbaadde godhe akka barbaadde haasa'e akka barbaadde ta'i. Jaartii tantee manuma keessatti horadhu. Manuma keessatti. Abbaan kan kee haadha tantee manatti horatee ijoollee 12 irraa dhalche. Malee Dubaay ergateetii miti. Yookaan TikTokii gubbaa fidee faarseetii miti. Siigalee kanumaan siin jedhaa dhiifamallee naa godhii narraallee ilaalinii maa akkas naan jettillee hin jedhini yoo sii taate sii waliin deebitee akka haadha manaatitti sii wajji jiraatte welkaam haa jiraattu waliin jiraadha. Waliif hin taane taanaan galli shaalloo galla halloo ati hin jiraattu biyya kana keessa maa sibiila lafa ol fuutu sanii kasi ol fuutee darbuu heddamu maal godhuu heddamu. Dhiifamoodhi yeroo tokko jala kana jiraatte galchitee waan isin dubbattu. No hin jiraattuun sun maaliif barbaachise? Maaf akkas jettaati? Jecha sammaa jetta. Ishii boru kabiroo rakkinna irraan gahee kaleessa akkas jedhee itti dhaatataa ture isatu ajjeesee jedhan maal jechuu edda? Sun sirriidha. Yoo jala kana jiraatte galchimee haa galtu. Family member nata nageette sani. Memberi taa'uun keessanii yoo okay yoo jiraatte Ramadaan baga nagayaan dhufte. Baga nagaan nu edda rafaata akkam. Dirta. Alhamdulillah sagaleen kiyya dhagamasa. Ni dhagayama yoo jiraatte kookii kottu ol bayi. Ya olgalchi waan jiru haasa'ii kaleessa illee waan jiru haasofnee ture an duruma waan kana kiyyaa illee dubbadhee ture. Ani wallaa kiyyaa akkasiitiin addatti baasee laaleen beeku beektaa. Isaanillee waan badaa haa jedhanii hin barbaadu maaliif? Itti sheer godhaa warri jirtan jala kanatti sheer godhaa. Kookii jala kana hoo jiraatte babaa darbii dubbadhu rammee. Maaliif waa hundayyuu hin beeka akka nama tokkootitti akkamii akka biyya kam dhufee illee hin beeka. Kanaaf waan darbe hundaanuu darbee gaafumanni fuudhee miidiyaa kanarratti baasu waan jedheen qaba. Eega baasee wanti ta'ameera. Ani waan kana walirratti jarti lamaan wal dhabuu jara gubbaa irratti illee akka baanii dubbatan hin barbaanne miidiyaa irratti. Anisitti illee himeera isatti illee himeera. Keessaan mucaan kun nama qabaa namatti dhiyaatu qabaa fira qabaa yoo inni nuti balleessa jiraate keessaan